Wajufam hakanga paramata ungange ibang irko birang kamnu irkon tenya sumakova irkon bira irkon ufungu etina mankuva shaitana jinni finsin namaduva ya rabbi irko te etini birrajuva anagargari wane intimu fitimbuva nagargar tumale asumatin haba nabekta ya rabbi khayandaiva unterna Lava, Dana, Love is Yamri, Arjana Matiwakan, Rabi, Gari, Nupadas in Asri Rabu Mahaka, Wanga Paramogu, Angorabi, Apam Peredu Fentigu, Akamoti, Amango, Honga, Sodamba Paragu, Sodana Marabi, Figu, Viraja Kumahu, Nisa Jalatigu, Waraborus Ango, Namuti Wadagu, Utanafin Kaparenuti Namanyate Dugu, Namanyate Dugu, Achidemiagu, Irko, Rabinjigu, Iftirka Damare, Arjana Matiwakan, Rabi Gari, Nubadasinasi. Haka Godate, Vejru Tavaru, Rabbi Maleta Chisami Kaisanjiru. Papa Fedeshume, Papa Fedesharu, Enutuna Jamuanu Mukarakaru, Tanafi Hanamu, Isumakaparu, Uhayula Yamutu, Zalada Vituru, what in Nidi, Panferedu Fencharu, Namnicharu, File, Agam Fedetaru, Wang Fedetibaru, Yada Olu Sari, Arjana Matiwakanera Vigare. ويورد كيف الجرار بن ينقصون شداش يا أخي ربي رحم النساء والقوات فهم خدنا من كونه نوفي نوفهم أبا شركي كبو في بكبو زوفا أبلو فاجبا أبلو فالا بانغا قرأ شابيدي من كونه ببان تيما تسنفدو جوب اللانافا سلا قرين ما خيسافو أنافا بكن تغفي ولين كبولافا ربي بفلال موتي شوفا ونلالو كرو سودا قلبي كفا ربي وما شوفا خالق البشر أرجانا متي وكان ربي كاري نبدأ نسري دين إسلام دين حقا توتي أمنا رسول رب الرانو في القرآن وانين ندفين وننتدقوم سنا ربي نؤمنين نكنت أمانا تناف أمريه ساقون جليانا أمري ربي قلوفهم وما يكماتانا وانت لين من دار بالرأيقنا وسيوم تكانا ما وهو جن ونوغنا ما وهو والنمتا جمنا وقمنا ربي قاري أرجانا متي وكان ربي قاري نبدا سنسري ديني في لا تمام وديني انت خيزا FM10 the Bluetooth FM10 the Bluetooth device is ready to pair. Nama behum alkato helon obaza wati khampene kami filon de burabaza behang wa zibodeiza ati bodeizo sapari arjana mati wa kanerabi gari enu badasin asri Makanga paramang wili firaduri ati wada kaleng enda dabtu jabari. The Bluetooth device is ready to pair. Arjana mati wa kanerabi gari no bada sinasri. Nu erge mango wa chala ambiyota ya rabbi rabbuzi naga ya rahmata wa rasul rabbi ranu dufen furmata wa ibada jinni wa nuraya zekhata dufeti islam barsis ummata qad dini qana wal taqulota aisin opolota wa hum wajib min tota akharab tamane tanam wal jalata wa nini rakate wa waswatu marakata
galata waan godhee weera birra'ee katawa sadarkaattiin kanaa. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبليان كينيا بغنا جان لفتن بغرب بين جراتشي نجان بولشي ولا نديبسه خولشي سولشي خبولشي بولشي خول نديبسه فارون تربي خينياتي ليفما مشول كتير فنن يسين راكد دباو جرا والكتاشو دي إن شاء الله هنگا إسي والنوكبل تو غافي برودان جرتو غافتشاتي إسي دعاء تقول أكربي والكون نمسيسو إن شاء الله أستاذ خين أبولي تيجي تكاوان جتو أبولي سخيا من الربادان بيتتي قبل من الربا من خنا نسر آخر يفرد خيس جراده أندلين نرني ديم تيجي وان جتو غافت. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصلا من أجرتي riba dan bitame khirefachun den demud wannu hun nagada wari garin garte ulamain garin wanjan garin ra khirefachun den dem garin mo wannu hun riba da aslan irmau garte khirefachun in tawjani ra walda bani khirefachun abutu ragari haye nama tokko wanju أبا منخيا وجا باتي سدد يخام باتي تربا سدد دورا نيخي تورين خن نيخي كادي برت نيخ إيجان نيخ بودا بيجراهم به إيجان بيجرا به أدان تور بودا نادي بي أتجارتي تيا نانجا شارا جرا تبرالله فوري جرا أنا لين كنافين ديده إتديبيو أكسمت تماس نيخي جروان تير توكتين سيخي نخان كي يسر راهن لبني ديبيو كابدا غرا خيان أنجام أكسيو جين المان الراكا بالمان إسا خنا لين الرتي مصروف ورخينا الرتي نعرجاري جراتي سجرا نمني خن مخان سار وغان الرتي هفيف مو أكا من عفت دباسة تدونا جنقول جرتين عاديرة تسال لتشو جرقانيتي جبا خنتي فيسي اسماء توك عادي جيسك عادي تيخ عادي تيخيتي أكسي بعد سدد تدورن أكا ما يسين جتو خنا يوت هي يو إنك عاديرة جيسي عاديرة إفما أفسيه خجيني eegasi baati sadde yoo qaadda turan taate ni khayyaa hedhume deeffachuudhaaf haareen ni kaa godhata sanii alatti jaarti isaatii miti akka isin jettu kanatti akkas dubbii ajaa'ibaati hayyee bilayyan meeshaa wal qunnamuu diddee jirti irrahi sagalee rabbiin isin dhageemti taasisee akkuma jirtu kana gaafirraa bilbiluma irraa itti fannee dirqamne bulutoos wal qunnamuu diddee wanni waan taateen beeynu سنتو سجل الرجال ولا هلو وعليكم السلام ورحمة الله جافر دوية جابوا سيدو بينو تندرسيني لكن الحمد لله دار نبي وعمرة والثاني ما بدي دكتور أنجر جاريسي سجل أنت يقول كلنا قبض بلي دي سرت سجل أنت يقول كلنا قبض سرين ولا جمان جرتو سجل يو خنال قبض تيكوتي دي يو خان سجل مين أرجع خرخان يجاب والله sagaleeteeti ukkaamama qabdi eddanuun baatu xiqqoo ukkaamama qabdi sagaleen ta'e xaliilaa miti xiqqoo lallabii deebisi akka sagaleen toltu inshaallah maaliif jettee sagalee waan dhagamtu kuma ta'e asirratti asirki namni tokko waan jiru asirratti qoricha gartee dawaa adda fageessuudhaaf ilmoo dawaa fudhachuu ni dandeemu wanni kun aslan wanni beekuu qabdan obboleeyyan
dubartiin takka gartee dawaa fudhattee ilmoo adda fageessuuf rakkoo gartee jiru haakimni dura gartee shari'a islaamaatti rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi waan jee tazawwaju alwaluuda alwaduuda jee tazawwaju fuudha alwaluuda alwaduud alwaluuda takkaan deeysu alwaduuda tajaarsa jaalattu fuudhaadha رسول الإسلام أمة ساخنا الرجودة أمة يدو تودا فدا أنبياء جفر أمة النساء الرجودة توفدا فإني مكاثر بكم ولا تكونوا كروبانية النصارى جي أني سنيخون قرتيك دماتنين فدا ولا تكونوا انتينا كروبانية النصارى أكا نصارى تقرتي انت تاينا أما ونخون قرتي خرورة غربيت خرورة ويسترنيت amni kun sadii yoolin dalin afur yoolin dalin shan yoolin dalin jechuun tun tanaafuu yoo rakkoon irra geeyste malee yoo cinqii taate yoo daa'imni kun gartee xiqqoo taate walirra yoo kadeessu taate yoo ulamaa'ii wanni lafa kaayan immoo isii yoo rakkoo qabaattee operaasyoonaan dhaluufaa yoo operaasyoonaan deessu taate aakimni kadhoorku taate amma biyyaalatti illee beekaa dubartii baqeessumaan gartee akka isiin deessu godhan hugusadi wayita deesse wanni isii oduma isiin gaafanne gadaamee isaa isii guduunfan ammaa'oo keessaa darban akkas godhan jechuudha وهذا باطل لا أصل له أوركا يو دكتور قرتي أمنمو ونخن سيفلاخا وقلما قرتي ديسي جرت أوبراسون عني صدفا سيفلاخا لبوتي درت ألاخا يو جاني دكتور أمنمو هكذا جوتاته فرتي الدفا جيزتي هذا وهكذا تولمين سنيالة مو لا يجوز ندن ديمو يجو دي هاي obboleettii takka waan jettu akkaan isin irraa dhagee jirutti subii booda sunnaan akka hin jirre dura malee himtanii jirtanii yoo boodarra salaatan dilii maaltu jira jetti aslan salaatuudhaaf salaanni gartee subiidha sunnaan rakaa lama dura خير من الدنيا وما فيها ترسولي صلوات ربي السلام عليه جي خير من الدنيا وما فيها إذن ركال لمن كن دررت غرتي صلاة مقبة يو غرتي خيسي دبروتاتي بودر صلاة يو خيسي دبروتاتي بودر صلاة سني على تمو درر ركال مسلات يو صلاة نيسي خدبروتاتي درايك آمن منسي يو تاتي مو dubartii mana yoo salaatu taate dura rakaal dameessi salaatte kasubii eegasi subii si salaatti sani ala duubaan salaatuun hin jiru hin dhufne dili dhorkaarle dhorka waan rasuulin godhin godhu bida laa asla lahu akkas diddeerre yoo qaama insha Allah sagaluma sana xiqqeessanii dhageeffachaa deemna أيه بليس خير نخوان جو وقاس سجودا جلبا قبتا يرو تك تك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي جاني يرو سجودا اللي أكسني جاني ونخنا كمي جا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تنا سجودا في ركوع رتلين جاني ونخنا كمي حديثة توني في ركوع رت سبحان رب العظيم وبحمدي ركوع رت ركوع التماس دعائي برا غرچولن سبحان قدوس اچدن ديسا ربنا آتنا في الدنيا اچدن ديسا ركوع الت دعائي غرچول نفته اكما سجود رغرانيت ولكن خام غرتي دعائي ما تتمان جته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي نغر جلبرت اللي سجود الرت اللي انا ما رايت ايوه أيه بليتين توان جتو ديرتي غرين سولان ورغي نانجتي نين ديدا يرون ديدو خنا خدو كان قبل نانجاني نين كخدا ونخن كمي سورات جيساني ارغو ديدا چانا كسغدا
dhiirtii suuraa ergiyattu yoo wal jaalatan taate dafagoo jiraatan yoo wal jaalatan taate suuraa isii ilaaluuf hal yajuuz am laa yajuuz ulamaa'ii yajuuz jaan yanna akkami beekare arku malee yoo isiin gartee erguuf hin feene taate hin qabu meette malee yoo odoo qabduu hin qabu jettee hijibuun hin ta'u nin qabaa isiin ergu jettee duma akkatti himu أريد أقول لهم عندي أكتو جنبنا الري كأنسا مرتشوف قيام مرتاح جراهي تقول يندم كأنسا مرتشوف قيام مرتاح نجرا انجرو ولا هلكن ولا قيا ولا يرو فيت كأنسا مرتشوف دنديس يرون أنجت مرتانو يشوف وردي أكت يرون التمرة تنجزي إني قدتي قرتي صدركا إني كشاشني خيست قرتي جلسينون إيقون إمبر باجيسو في الراجرو كيسن لما كغرتي كمد الحبشة كغرتي ورا حبشاتك كيسن ديرفتنا جي رسولي صلوات ربي السلام عليه ولا خميلاتس ولا خاركاتس ممنوع يجو أكس يا سبحان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافين كبا غافين كيا كافيت لكيا دبرتوتا لما قبا إسان كيساني بكا من الشيء قدوتين دلقا الشيء قدو كوني دبرتي شيء تقصد سببا إياك النتي يروني براديمو جولي فانواني من الشيء سانا شيء تقصنا ديموتي مشوكي متاشي رفيدي فيلتو سنراتي رفينسا متاشي فيدي قطو نانجتي سابا كانت تنمونا سوداتا كاميرا ندادا بنكي كجراتا Nah, ani mau kanuma ishe guddo fidinaan jettee kananii jechuudha. Fuudheetii dhaqadhee akka kan isheetti ofidee sanatti deebisee kenna. Kanarratti zambii kiyamaadha. Kafilitiin teenya dubartii lamaa jira. Rifeensa sii fidi jettee jese? Rifeensa isii gartee kamushuxii gartee fidi jettee ربما سيري تقولوا فهم ملا يخا غرتي وان براتي ملا مالف ريفنس غرتي اسي ما برباد اتلي وان كان جاي سنجچون جاي سون قبط مال تيغوتي ودونو بن يو اسي سيري تيغوتي اتلي ور غرتي ولينغر غاررا توك ديلين غرغدو انا كنا غدون قبط مال تفيتا مال تقولوا فيتا جي غافدو ريفنس مال برباد ديزين اوني برباد دوف مال رغدا غرتي سيري نمو غد ريفنس افي وانا دادات هيا بلين ijoollee kaafira waliin jiraanna isaan ayyaana isaaniin godhatanii ayyaana kana yoo wajjin birrii buusiin buufnu yennaa isiin ayyaana fi godhattu kana yoo waliin nyaanne yoo waliin dhumne rakkoo qabamu akkamii kanama yeroo darballee gaafadhinaan deemine baarakumulaa fiikum akkanaa deebiftan abdii qabaasta ayyaana jaraa wajji godhanne akkamidha ayyaana iida kaafiraa wajji godhuun mamnu'a dhorkaadha gabaabdutti أعياد ثاني والذين لا يشهدون الذوران أي أعيادهم جي مجاهد كذب فسره علماء يقولوا علماء سلف هكذا فسروا تنافو إيدا ورا كافرة ورا مشركة وجه خبجو ممنوع أكو فرتو هيا غافيت أنتو جن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ غافين إنما تكو صلاتي إيجا سلامة بافتي صلاة سنفتاتي يوني في خن لقو فرتار كتير صلاة سندي بسيف صلاة مو صلاة مسني تايج سلامة بافتي وسما في جاجر رجلو يجي فرتارك يجافين تي يتلمده نمي تقصوني فبان مناك بان كمي يوني في خن ملمي وخين خنينة نياتو جرا تكمل لا لما شريعة في ستي جافين تي خنما السلام عليكم ورحمة الله dubartiin takka odoo gartee siyaajaarra eega salaattee assalaamu alaikumii eega baafatte booda
lagu dhiini yoo kattu dhufu taate san duratti salaannisii salaattee salaannisii sayya san akkas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafiin qaba. Dubartiin takka yoo gartee jaarsi odoo quban qabne lilmee kinii yoo liqimsu taate haraa malee haa mamnu'a jaarsaa hojii mari'attee rakkoo jiruun waliin godhan wa illaa ka isa duubaan gootu diliidha haraam. Hayyee gaafitti antu ceena. Kafilli kiyyaa dubartoota lama qaba. Dubartoota lama qaba isaan keessaanii bakka mana ishee guddootiin dalaga. Isheen guddoon kun dubartii ishee xiqqoo sana sababa hin jaalannetti yeroo inni bira deemu ijoollee faana waan mana ishee sana ishee xiqqoo sana deemutti mushuqii mataa ishee ittiin filattu sanarraatti rifeensa mataa ishee fidii kottuu naan jetti. Sababa kanatti immoo nan sodaadha kaameraan adda addaa kana keessa jiraata. Animmoo kanuma ishee guddoo fidinaan jettee kananii jechuudha. Fuudheetii dhaqadhee akka kan ishee xiqqoo fidee sanaatti deebisee itti kenna. Kanarratti zambiin kiyyamaadha jira. Hamtuu irratti hin gargaarin. Barakaatu ramadaana keessa ijoollee kiristaanaa tokkotu jiranii mana keessa warra haadhaa deemne achitti ijoolleen kun ibaayaa isa jallaabiyaa ani uffadhee salaatuun kana fuudhanii uffatanii gara suuqaa deemanii dhufanii ergasii garuu maaliif uffattan jedheeni wallollee ka'ee moo ergasii miicee ittiin salaate maaltu eegama ammas lammataa ani narrafee yogguu ani rafu guyyaadha jechuudha uffatanii gara suuqaa dhufanii na dhoksanii fidanii dolaaba kiyyatti deebisanii ergasii ani osoo waan hin beekneef salaatanii jedhee ergasii ka'anii natti himanii maaltu narraa eegama gaafiin kiyya kanuma assalaamu alaikum warahmatullahi Teenyootaa jechuun yaalli kanaa kan ta'e. Kaafireettee isaa. Akkasii? Hayyee. Warahmatullahi wabarakatuh. Ramadaana keessa ijoollee kiristaanaa tokkotu jiranii mana keessa warra ijoollee obboleeyyin tayyitu waan jettu ijoollee kiristaanaa shamarran jechuu mana tokko hojii galanii hijaaba kiyyana duraa uffatanii magaalaan dhaqanii wayita dhufan anillee miiceetiin gartee salaateen guyyaa kaanillee gartee uffatanii deemanii magaalaa dhaqanii wayita deebi'an anillee fuudheetti salaatee isaan eegas booda naa himanii akkamii gabaabdutti yoo isaan gartee fincaan hin tuqin yoo isaan hin najisin isaan uffachuun gartee huccuun ta'umaa sirraan taatu immoo uffachuu gartee hin uffannarraan uffatinaa jechuu ni dandeessa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaazii gaafii qaba. Gaafiin kee tokkoffaan nabiyoota hedduu qabnu ustaaz nabiyoota hedduu qabnu kana keessaa nabi Muhammad yeroo jennu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawaata fi salaama irra buufne jechuudha. Nabiyoota kanneen irratti maaliif hin buufne? Gaafiin kee lammaffaan kaadhimaan jaarsaa miti jettan. Kaadhimaan kun namni nikaa nama hidhatee jedhe tokko jaarsa jedhanii jaarsatti ilaale immoo kaadhimaa jechuun maani kan jaarsa namaaf hin taane. Gaafiin kee sadaffaa hiriyaa kee takkatu ani abbaa manaa kiyaatii wal dhabee abbaa manaa. Gaafii hoggaa gaafattan tuulaa takka bakka takkatti hin gaafatin addaan muraa isinii jenne. Ta duraa rasuularra salawaatanii buufnaati maaliif ambiyaa biraarratti salawaatan buufne ambiyaa biraatti illee salawaatu numa buufne. Alee halaa nabiyyiina salaatu wassalaam jechuu qabdan. Ambiyaa biraarratti illee salawaata buusuun ni jirti. Shariyaa teenyatti haa daawwa gabaabdutti. Talamada qaadhimaan jaarsaa miti maal jettu? Jaarsaa miti jedhanii qaadhimaan garaagarummaa isaanii wallaaltan. Qaadhimaan jaarsaa miti wayita jennu qaadhimaan jaarsaa mi wayita jennu takka khalwaa wajji bahuun dhoorkaa harka fuudhuun dhoorkaa galee intala qaadhimaa jechuun durammaas qaadhimaa jechuun ta warra gartee gaafattee warri siif kannina ja'an nikaasiif goona ja'an sani jechuun isin galteemi tanaafoo gabaabdutti jaarsaa fi qaadhimaan garaagarummaan akkas. Hayyee gaafitti aantu ceena inshallah. Tunis sagalee malee qilleensa malee uumaan jiranii chee godha hoggaa waraabdan booda.
عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله غافين قبا غافين قص دبرتين بيا عربا قفاش ديمون حراما جرم إرقى حرامتي إشير دبرتين الزكاة بافت بيو مراباتي سي ما عدا شيف باشي سون غرغارتي واتو كتوكو سو كان جرين شيف كو يسوسو اتين أجدتي أكمتين بيا بوش سنو حراما واني شنو جدت كنو مي أكمين لالما بكا كان مي أدنا باس أيه إن شاء الله gabaabdutti dubartiin biyya arabaa dhaquun dubartiin kophaa karaa deemuun haraami jennee beekama. Kophaa safara deemuun isii kophaa biyya arabaa dhaquun, kophaa Ameerikaa dhaquun, kophaa Kanaadaa dhaquun, kophaa Awustiraaliyaa dhaquun of kulliin dhorka biyya arabaa qofaa miti. Eega gartee kophaa deemuun haraam taatee dubartiin biyya arabaa dalagattu maalaynis yoo gartee haraami haadha abbaa ajjii garuu hin dandeessu goosuu hin dandeessu gargaaruu hin dandeessu maalaynis gartee haraami maalaynis yoo halaal ta'e halaal maalaynis hin dalaydu yoo halaal ta'e halaal yoo haraam ta'e asli haraamu maawu wanni isin dalaydu yoo haraam ta'e haraam wanni isin dalaydu yoo halaal ta'e maalaynis halaal kophaa isii deemtee biyya arabaa dhufuun dilii kophaati immoo isin dalagattee if dandeessee warra isaanii gargaaruun ni dandeessi jechuudha akkasi. Dalagummaan isin dalaydu sun halaal ta'uu qabdi. Dalagummaan isin dalaydu halaal ta'uu qabdi halaal. Maasha Allah ayyee gaaffii itti aantu ceena. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffiin kan koo qeensa murachuuf guyyaa murtaa'ee jira. Qoruuf jechuudha. Guyyaa murtaa'ee jira shari'aa keessatti ammas immoo namoonni tokko gaafa irraa muranii ka'an yoo harkaallee lafatti bu'ee deemanii barbaadanii alatti gatu. Wanti kun shari'aa keessa jiramu akkamii? Qeensa wayita murata yeroo feete murachuu dandeessa mana keessatti yoo darbite yoos duraa bu'e inni qushaashuma fuutee alaga darbite malee mana keessa taa'ee achi taa'ee waa takka rakkoon qabu. Yeroo feete jiraachuu dandeessi feetu halkan feetu guyyaa ammas warra awwaalaa jiru jira awwaalutti gartee inni daliilitti dhufe tokko hin jiru cirattee firrumaa facaasu adaawa rifeensaas akkas rifeensaas wayita gartee dubartiin filattoo rifeensasii walitti qabdee awwaaluu qabdii maali hojjufti waan agarre laa daliilaalee yoo namni rajjate mataan nama dhukkubaa maaleedhaa hojjufti walumaanuu of. Ayyee gaaffii itti aantu ceena. Alhamdulillah barakatuh ustaz keenya gaaffiin qaba gaaffiin kiyya akkasitti kanaan dura sin gaafadheen ture gaaffii kana garuu deebinaan kennin isinillee ishee sanatti jechuudhaan beekumsa tokkollee waan nuti wanta tokko wanti beekumsa qabu hin jiru jechuudha wallaaluma kiyyaa wal qabateeti malee garuu osoo beekumsa akka maaddoo hin qabaadheeti garuu haqqii jaraa kanallee fudhadhee hin bahu jechuudha kanaan wal qabatee maal gochuun qaba maallaqa jaraa kanaa kan jedhu jaraaf jalaa fudhadhee bade kana maaliin gochuun qaba garuu raatiba kiyya caalchisee hin fudhanne jechuudha damoosa kiyyaa olitti hin fudhanne damoosuma kiyyaa gaditti hin fudhe malee jechuudha mee maaliin godha kana jechuudha daraa furmaata naaf kaasin hin jedhu ustaaza keenya jazaakumullah as dura maallaqa naa kana itti fudhattee guddisanii gaafiin tun amma dura dhuftee turtee raatiba kiyya kaa'uu mindaa kiyya naan kennine mindaa kiyyaa olitti hin fudhanne mindaa kiyyaa gadi mindaa kiyyaa bikan geenyeedha tanaafuu aslan waan namaa fuudhuun haraam ikhwaani dhuga dafka kee irraa qabda dafka kee gaafachuun malte wanni amma ati fuute kun silaa'uutti deebitee oo gartee onni kun alaaqa takka waan namaa fuudhuun haraami dhorka dafka kee irraa qabaattees naa kan naajiin laakiin wanni ati fuute ammaan tana wanni ati fuute bifuu mindaa keetii gati aqni keetuu isaan bira jira kanaafuu yoo achitti deebi'uuf gartee rakkoo taate yookaan deebistee maandi mindaa keetis guuturraa fudhachuu yoo achitti deebi'e rakkoon irra geessa yoo jettee rakkoo biraatii hanga san fudhattee taa'u wanni biraan jirtu. بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موبايل كله دفع نور أبو قافين سيكنا جتي شانغو يو كان الدرين بيكنا تجران سوني إسين سون حرامك أبدي وحرامك أبات الراف أي ناس ننجدا إسين لما تاموتو بيكنا تهونا من دوء قريبا سنيكز أني إسين سون اللي حرامك أبدي سننجتو وربال بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موبايل كله دفع نور أبو قافين سيكنا جتي شانغو يو كان الدرين بيكنا تجران سوني إسين سون حرام شنقو غنا نمني بيتنا الدنوبا سامين بينو أفان غرينو دي بابيتا لو قد خير نصولين جنبي يابانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقافي قبا قافي انتيالي حجي قد اوف نمني توكو يوكا أبا أبلي سبر هنجران تأي نما دوبرتي نمسا دي أفور تأي حجي قد اوهن دندا ميدانو باسا دبين دبي خلافاتي علماء الرول دبده علماء غريتو نجي جمهوري هندن ديمو جاني ودرغدان علماء هندن ديمو جان ورتكتو كوري غرتي دبرتين افور شان جايوتا ته امام ني فودي گيسي ديبيسا جاني گيسي اجيسا جان درغدان مو غرتي هندن ديمو ابا يسي خو بليسي خو جارسي مله تنافو وكس امرين أفوشاي چولا جن شيخ ونمو جانغا أيه أفوشاي دوبا كم غير يرون من دوي غرتي كوري ولي بدني ولي دفو خنا نيرتي كشريعتي تعزية جنوان تانغنا أصلا شريعة إسلاماتي إسنو لآل جعفر طعاما جي رسول الله الإسلامي نياتا قد أفيد أفوشان تم غرتي تاني نمنوكن تربان توكو تربان لما تاني تعزية تانتون شريعة إسلاما خيسا ينجرتو قطعا لا يوجد انجرتو الدري يخان حقوقي ما جاوات أكس جواب دوت هاي خرا غافي تانتو چنو بلين إن شاء الله وعليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا قافين كبا قافين كي يلا ما شاء الله قافين كي واي صلاة جزي صلاة سلانو التيات جت ارجع تيات تانيرو سلام باخن اللهم إني نجنا ارجع التيات جدت دين جتوني كمنا قافين لما فاندمو فتوى خيسان الرتيرون دا أذان با إسي وجين أكا أذان جتوني كمنا وجل جيني لقفتو أمنا بارك الله فيكم قافين كي تبودا دنا دي مثلا متان ردي بنقول نقول تدران نقول تبودا أذانا قرتي جزء إسن أسي مخربة فأذانا ما أذانا خنا ويتدقين ولين جنة أذانا دقينيان ولين جت دقينيا ولين جت أكس سوابة تركت هاي تدران دقي فنامه وعليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا قافين كبا قافين كي يلا ما شاء الله قافين كي واي صلاة جزي صلاة سلانو التيات جت ارجع تيات تانيرو سلام بافن اللهم إني نجنا ارجع التيات جدت دين جتوني كمنا قافين لما فاندمو أي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم سنجته بدنا مسيب دجال سنينا التيات الدرارة تنينا وانجو قافش درتنا فكات تيات درارة قدرارة لك ما قنفت التيات الأخيرة رت خرابودا رت هاي خرجا في تانتو جن برجو كابتن قبيل اللين قافين كبا قافين تيرا كوفانا كنا جتي دوبرتين تكا يرو جناب تفي هيد الرات أحرتو دورا ودوا قدو كبدي جران osoo an godhin nafa dhiqattee erga nafa dhiqattee booda uduu gootee yoo salaatte salaanni siisuun saheeha uduu godhuun waajiba moo sunnaadha addaan naa baasa gaafin tiyyata lammaffaa akkana jetti ani yeroo baay'ee jechuudha shamarran ta'e dhiira ta'e suuraa kennu ergi jedhan ani suuraan qabuu jedhaani suuraa kee dhabuu sani nu kakadhu sina mannu naan jedhan wallahi hin qabu jedhaani kakuu kiyya kanaaf maaltu narra jira تدرى ما جزء يا دار ولا يسخن نيرا بينو يسخن نيرا
Ayyee namni aadatan gaafa bulee teenya tan waadachiisa bulee wallahi nulleen jajina ta'e kuchifte nun jajina atiifne waadachiisa bismillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gaafin qaba gaafin ta'e waa'ee umraatii fi waa'ee hajjiiti hajji oguu shamarran nama shantaanee hin dandeenyu irratti dhannee yookaan mootuyyuu nama nurraa haaji nabii ta'e tokko dubartii isaa yookaan haadha manaa isaa irratti dhanne isin isarratti irratti nuti isirratti hidhatuu dandeenya moo hin dandeenyu isin jedha yookaan nama shamarran qofti nama torba ta'anii irratti dhannee dhaquu hin dandeenyu hin danda'an jedhanii himanii garuu hin beenu gaa'in waa ibsaa isin jedha umraa hoo dhaquu hin dandeenyaa nuti haaji nabii malee as keessaa waan firan qabneef kophaa teena dhaquu hin dandeenyaa shamarran isin jedha barakallaahu fiikumii gaafin tiyyatu. Tana gaafi deebitee jirtan affataa tan reefutti wal fakkaatti hajji ajnabiyyaa malee naman qabnu dhaquu ni dandeenya waan jiru hajji ajnabiyyaa gartee malee naman qabnu hin qabnu dhaquu dandeenya dhaquu hin dandeessan gaafi bulee teenya tareefutti deebinaa yeroo janaaf daaffii heeydii irraa dhiqatan duranii waddaatanii wuduuni kun waajiba moo akkamii waan jiru wuduunni sunna walaysa bi waajib talamadaa takka homaa jettisa talamadaa suuraa nu ergi dhiirtee uggwanaan jette suuraa wayita gartee dhiirtii nu ergisiin jaa wallaahi hin qabu jechuun dili odoo qabdu ni qabda moobaayil keessaa wallaahi hin erguma jiin wallaahi hin qabuun diliidhaa kakachuun qabdu kijibaan erguu didi dhugaa walitti himuun firummaan balleessituu janii obboleessa kiyyaa shari'aan naaf hin ayyamtu hin ergunuma jin akkas hayyee karaa gaafii itti aantuu tarkaanfanna isinillee gaceeloon hordofame takka takka waan jalaa kutellee qabuu dandeessanitti akkuma jijjiirarree. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh inshallah gaafii nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam gaafa arshiin deeman jechuudha rabbii keenya qaamumaan arganimoo wahiidhaan ergaan itti kennamte gaafii lammataa immoo karuma biyya keenyaa achi deebina. Ummanni biyya keenyaa kunoo ahbaash jedhaa jiranii ahbaashiin tun sila rabbittiin amantumoo nabitti jala nabi ergamaa rabbii ta'uu isaaniittiin amantumoo maa inni amantiin ahbaash tun maqaa islaamaa baattee ahbaash jedhanii jechuudha hiikan ahbaashii tanaa maa inni hojiin ahbaashii tanaa maa inni akkamitti beekuu dandeenya isii fi ummata biraa ummata amantii qabanii fi ahbaashiin maaliin addaan beekuu dandeenya jechuu barbaade inshaallah. أولا درا بلين تنيوان جتو رسول صلوات ربي السلام عليه قافا ميراجا والبه هل رأى ربه قباب دوتي ربي نركي جرا لم يرى ينقر هذا خلاف بين العلماء قري قرتي خلافة قرتي عائشة في عبد الله بن عباس ابن عباس إنسا عائشة وان جتو ينقر رسول الإسلام ربي حديث اللي نكال قرسيس هل رأيت ربك جاني قافتني جرى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه نور كيف أراجي نور كمتينك حديثة قرتي رسول ربي ذاتي أرجي رآه بقلبه قلبي ذاتي أرجي ملي إجاني نقر جاني قرتي رادوبة على كل حال قباب دوت رسول صلى الله عليه وسلم عليه ربي نقر خرا قبابا خراج بابا وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة تلمدا أحباش الرسول تنمنتو نعمنتي رسولة صلوات ربي السلام عليه نعمنا أحباش جتون عقيدة نساني أبليتي نساني قم صحابة رفزوتين شيعة يسبون معاوية قرتي ابن أبي سفيان الرفسن كذلك عائشة اللي قرتي طاني قدن طلحة في زبير يجو أكا قرتي قمت صحابة الرب سودان أبليتي شيات يكفرون ولا أيام الجمال لقسن صفا قرتي صفا ربي قلتينس ربي دي دودان أبليتي متزلاتي جهميادا ربين أرشي أولتي أولنتاني أي سجرنا لا يعرف جان الله موجود بلا مكان موجود بلا مكان نجرا بوتان قبوجا ولكن ربي سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى ربين أرشي أولتي أولتين سيسامله أولتين سيسامله وحتى شيخ محمد رشاد عبد الله وانجو كتاب إساخيدتي ربي سبحانه وتعالى أولتي جرا أرشي أولتي akka isaan maletti olteeyse olteeyinsa isaan male
نعم صحيح أكس قلتين سقرتي سامل ربي دون كفر مالي إذن قلتين ربي دون كفري أباش اللي نمني ربنا رجولي قلتين جي كافرت في فوق برجل تقول أي سجرنان لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف كمان الجرو قبان جرو مرجان جرو بيتان جرو سدوران جرو سبودان جرو أي سجرنان إن بيك مجان هؤلاء فقدوا ربهم تاك أهباش ربي سبحانه وتعالى أن أركان كباجي آدم أركخي يعني نوميجي ربين إساوان جان ربين أركان كبو قوة يقاونيما أكا متزلات أكا شاعرات تكزان تنافو أهباش جتون جسم مريض اجتمع فيه إبدة الأمراض ركوبة يدو غرتي أركاكي سكب ركوبة التهين ربي ديدو ركوبة صحابة إرقام ربي الرفسو ركوبة غرتي إيمان الناس وانجان أهباش غرا إيمان غرا قدرات جبرية ربي المنا ما خنا غرتي إساتو غرتي كافر ريكا كفر ربي تورا غرغاري عبد الله رارين كافر ريكا كفر إن الله هو الذي أعان الكافر على الكفر هكذا يقول كتاب ساخدت كافر غرتي كإني كفر إسار غرغاري ربي تورا غرغاري غرا إيمانا غرا غرتي قدرات جبرية غرا إيمانات مرجية نمني يون صلاة نلي ركون كبو عبد الله رارين وهكذا دبين إساء أباش جتشون أمة كانت يو يسلين أكيدا يوم برنة بيخون دنديس خطر جري ماس خطر جري شيكوتي تيني تاكيدا يوم بينيو أكنا مخكم تقدامن جري خطر أبيك أسمع وين جتشو بربانو شيخ عقيدة الإسلامية وخان واسطية بليان كينا خنا إقلا في كنا مقالا ميرو درسي دبرتنسن عقيدة أنا برشون نمني أكان دركم عقيدة شون هذا ربي في قبر شولتي يو عقيدة كبانة نوفي ربي هرون نبيدو جرتو جتودا أبا فري خرا فري نوف خيساوي رومان تنا باش غري ددا جارتين نما خنولي قبدي شر كبر سيسا جرتي خناف بليان كينيا عقيدة هردفو قبدن عقيدة برشو قبدن يو عقيدة هم بين أبا فري سن تبت نمني قال رسول الله قال الله شودان بولا اسن كيسان بان اسن نغا وني سن بيت الرسول مقا ربي كاسا نما ربي بيتن ولكن امو خيسي قدر ربي تخناف عقيدة برشو قبدن شيخا قجلو تردفا در سيسان غنم سبي دبر سيرو اندا وردفا تفسيرا ساتو وقسمتي خطاب عقيداتي ساتو عقيدة الله يسني دبر سني ونكون أكام برباچه ساده إن شاء الله هباشي في شيان غرغرا اي بكتي غرغرا جرا لما فكينيا شيان وانجتو كتابني اسن ديم تنين كن كتاب تحريف خيجيرمه اتنا منوجان كتابني خينيا خنو تيامن نوجت شيان كالي في فاطمه ربوي كتاب علي في فاطمه ربوي جي قمناجان تاك جبريل خغرتي محمد علي جيس جانيني جبريل دونغوري بيخا محمد رسول جيس جان جبريل اللي يجيب سني رب اللي يجيب سن شيا وركنات شيا ور صحابه كجرو كافر غوت الا ان مرتاي علي بن ابي طالب في زبير بن عوام في عمار بن ياسر في نعم عمار بن ياسر في طلحه زبير داوني جن زبير كافر جانين عمار بن ياسر سلمان الفارسي علي بن ابي طالب نم سديت ونم تربق فصحابه خيسان غرتين كفرتيزين ورخان اكجرو كافر جاني مرتدي حتى المؤمنين عائشة درامبان عائشة ما بكما وهي في النار جانين اكس شيا وركناتي شيا كان رادو بدل لتر شيا وردفو فيتن يوتيوب برسيناتي ارغيتي فينجر نما دوديو دنا بكا شيا جا سديت راورام نتشار شيا برو فيتن سنر الله يندس هاي خرجا في تانتو ان شاء الله عقيده برد ابلين ورحمة الله وبركاته غافين كبا غافين كي سكنا جرا غافين كي حجي ديمه أبيركي أديركي وجين حجي ديمنان أني وانجر نبيكو إن اللي غرونا في نمني أن اللي وانجر نبيكو نمالي هنغافن نجشورا كان في حجي أني غروني يكي يتحجي محجة جري ديمه غروان بران جنة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك جري تمان حجي مغني يدك هي غرو حجين كي هنتهونا انجراني ما إسين كان هونا نانجتن إسنين جدا gaafii obboleessi teenyaa gaafii bareedduudha gaafii nama iyyuufillee faayidaa taatu obboleeyyan shari'a islaamaa keessa wallaalummaan rabbi gabbaruun qata'an hin jirtu waan jee rabbiin subhaanahu wa ta'aala suuratu toobaa irratti
غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم هم اليهود ورا علمي قبو ودو علمي قبو تندلقين ربي ردلن الدلال ولا الضالين الدلال هم النصارى والرجلة ورا واللال ما ربي كبر تاك إمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل جي باب تقول باب العلم علمي برچو قبل القول ودون دب ندر والعمل ودو تندل ندر علمي برچو ودون صلاة ندر صلاة كت صلاة بري صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في دي ويتلوف صلاة سميرة ويتفيدي دفو فيدي دفه قبودر دفه ودوا برسيسه أكادات ركوع قرن أكادات سجودا إمامته برسيسه إنه جبريل إرجما ربي صلاة فيدي دوم ديم صلاة جيني ربي نزيد صلاة تفوف شيخني إسا جبريل خين يخ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه جبريل عليه السلام إسا برسيس إيجا جبريل برسيسه برادة مبودا صلوا من برة البيت رسول صلوا كما رأيتموني أصلي جين برسيس أكان صلاة يا أمة جي صحابة برسيس رسول الله السلامي نمني صلاة كرسول الله صلاة فايدان كيسن جيرو تاكجي حجي كوت حجي إرجما ربي أجت الودارت خذوا أني مناسككم جي خوتا نرى بردا دلقا جي خوتا بردا جرنا أيو جي رسول الله جين نمني توكو مالك بيتينيا كوما دباباسي كوما سديتن باسي لبيك اللهم لبيك قف ملي أسي حجي دكيه من دابتي مال غديو غلي واتكنغب أكسر مالك سم مدرسات تجار رجراف وهذا لا شك في ذلك ولا لما ربي جبرون انتاتو جزي حجي ريتن دلقا حجي بردا جزي صلاة كت صلاة بردا ديرو فاعلم أنه لا إله إلا الله جل ربين فاعلم علمي درو دبرس علمي درو دبرس تنافو أدوم بين حجي لكني ما لك في توجون هم برباچسو هذا هو أكسي هيا غافي تانتو جن إن شاء الله ورحمة الله وبركاته غافين كبا غافين كيف جل كبا إنما صلاة يرو تك صلاة يرو تك إيش إنما صلاة كدوسو انت لو في ست يوم سيسون أكملت العلماء غافي لما فعلنا تورين بينا ما في فجر كنت تورين دليان كني هالكني إيجا جنما فجري صلاة نبودا رفنا جسودا جنما يرو رفنا ذكري الجلال جنير رفنا نو ذكري جنما جنير رفنا جزاكم الله خير تبودا كبر تدرا أبلين تنيوان جتو صلاة ديرا غرتي تارك الصلاة كده في الصلاة كده في الديسو صلاة كديسو انت لا تخنني تخنوني دندي معي تارك الصلاة انت لا تخنن لابد أن يصلي صلاة سري صلاة كف أمر ربي سري قدو كف كيف دا ونما عالم غوتو ديغو جرو عالم غوتو بللي سجرو ديرتي صدا ربين كمنه دبرتي صدا ربين كمنه ركو جري لمنكو وليمبلون إنكي أجايبات ركو أدات إخواني انتلتي قرتي أمري ربي هنغوني تأمري تربي جلتو أمري تيجا غوتي يتي يادين وهي ناشدة ناشدة فيفو أمري ربي ديدي أمري تيجا غوتي يتي يو غاتي سيفو تتاتي خسارة غيسا قلتي كو غبادو تاك أتلين دقي يوختي غرباي فيفو جلا نيكا جيلا فرشيو دوغوس غيدي أتغرتي يسيرم تيوني أتو نيكا جيلجت أتوني بروباغاندا أو سياسات يسنتيزا فرا هذا سياسة باطلة سياسة باطلة أتو نيكا جيلجت أتو ماري غوتا مال غوتي كورو دندايسي أجيلجو دندايسي غرباي فيفون سراوين كجيلجو دندايسي فاتن إن دندايسو أدبا غودي خاكا جيلي خاخلاقا قبو خسودا ربي كبويرون متانو دوكوسين دوبچياس ديبيته ماري نغودي ماري كنته ميتيكيشوته مالا لنترا درا مالتو زي افريرسيت سوتا لالتو اتيو خديرا هلالتو سوتا انتلتي دون اكم اخلاق نسي اكم طبيان سي اكم ناموسا قبدي هاتي سي ناموسا قبدي سي ناموسا قبدي فلدو اودو غرتي وان كنم بيني غربا تارك الصلاة كجزية في الصلاة كجزية في الحديث انت لا تخنني وما إني دولار لكاوف وما إني أمريكا جروف وما إني بياربا جروف مالك توني جروف دب برا غونان إني مالك هيدا كنا هوا دفعني خا غدا مالين جرو دوبا دوبين تنان إنغو ومين تنان إفين صوبنا
تنعرف صوبنا بالله عليكم يا شيخ قبلتين تيجي تبلبل يرتوان جتو خليه شيشة دلقني ما لك إساسة دقتشو فيه كسماس من وصلوا دلقونا كهنتان ما ترتني ولكن تجيب راه الجنة نتمو شيشة مقمسة جنة كم سيفنا في ما لكم تشري أركان نسم مسجد خنا يو جنس خنا جرا خطاب اللي بينه بيجت ترجع جرا صدقة وهم داتو سنمرة باسو جرا صدقة أنت جتاخدته هو أكمل جرتي أكمل لارمتي جتشوا دلقا براد دليدي يرو تكتك وريك قرتي كفيلة سيخون نور خايا جانين يودن نانقدن ديسو قرتي ونخون قرتي دور كاداتي أنا وان كان نقبسيسو يو قرتي ناقبسيس جينغا دلقا نسيم دلجو تبرا أما قبادو تمنوتي وان كان الرافقات داينة ولا وتعاون ولا البر والتقوى غاريره والغرغارة جنة تام دراغ ودلقا نسيم دليدن تبراتي تنامي دلقو جرتوف خنا قرتي رمتك تك قرتي جزي لفجير تورا خيساف دلقا ندي دليدو مو دلقا برات دليدون ما لقني خيالالي فرتيتو مغرتي warra keessanii fi masgiidaas gargaaruu ni dandeenya. Shiishaan sanii alatti immoo irraa fagaadhaa. Ayyee rabbi sinaa gargaaru bilayyan keenya waan takka takkaas didaati waan akkanaa kana yooti dubbachuu illee isinitti ulfaatte mala dawadhaa waan gari. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذة كينا إن شاء الله قافيك أبا قافلتية جاهت الأربات أمبرتاو سنتبيتي كيستي وكيني سجرا كيستي بسم الله جتشون حراما جتي إني لما تتموتو أن يرو إشائي إشائي بودا صلاة الليل ركعة لما صلاتي رفا ركعة لما صلاتي رفو من أقمت حلال لما هنجرو سري دمو سري متي هنجرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waan jettu bilatiin tayyatuun intalti kafiilaa ta'edhaan bira jiru sagaraa keessa bismillah jechuun haraami jettee dhorka dhuga bismillah hin jaan wanni sagaraa keessatti bismillah hin jaan ganda sanii keessa bismillah dhorka ganda sanii maal gooti bismillah ganda sagaraatti bismillah hin jaan san akkasii yoo gartee bikki biraatti atti udaatan dhabamte yusammii fil qalbi jee qalbii isaa keessa bismillah jaa jee Useymiin rahimahullah san akkasi talamadaa ammoo maal jettisa ربي قنا تكتكت الركبة كلام الدعوة نيتو ما يجي تبرد دبرين اختي ربي يا رب رحمة الله والله أمون ججنا يسن هاي غافي تيانتو تياجين ويت الناس دي من يبرخونه يخان دي بنو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذة كينا إن شاء الله غافي كذا غافي تيا صلاة الليل كلام دا صلاة الليل دا صلاة الليل دا ركع لما صلاة قرتين نير رفايد صلاة الليل يوغا صلاة تاتي إشاء كده صلاة ركع سدي يوغا ركع شن صلاة أكس ركع لما قرتين الليل جرت الرجاء باتي نفان أبو ورحمة الله وبركاته قافيتك كان قابا إن شاء الله وكانوا قبضت نجرت إن شاء الله بمنا فعلي منا أبا منا الراجل قلتي شكرا عليك يا ربي تسيا بارا بولها قال في بارتي جدا نمرت ناقلت أما نمو يو هذا من الراجل قليو إن موكم التلالما مو أكو مدبرتي سنة تبارا من اللي إن لما فهمو يوني في مو جر كل لماني وان راوتني والراكا قلني بلن تيلا تشون ساني يتشورا ركو هنك أباي ركون ساماليني بارك الله فيكم كانوا مقفالا إن شاء الله قرفون راتي وان التديم نفيو الراحة براتشوني كين يدرك أما سجد أمو في شاء بكتة مفتورة برونغاري بلادين تيجتو وان جتو جارتين يو أبا منار غرغلتي الراتشي غرغلتي وجدت تعامو ديديش راتشي غرغلتي ني أبارمتي كسي ني أبارمتي جاني inni yoo indi dee gartee fuurarraa achi garagale kaysii wajjira fuufeetu achi garagale itti daamuu feetu achi garagale achi garagalu taate qarra achi garagalu taate inni yoon abaaramu dura kaysii silaa'u beekamaadha yoo ete inni wajjira fuufedhu itti daamuu fedhu irraa achi garagaltee kadiddu taate uzrii takka malee uzrii yoo qabaatte waa takka jalan seenu uzriin isii maal yookaan akka malee dhukkubsachuu dhiinitti jiraachuu lameenuma kana uzriin isii yoo irraa agartee isiin kadiddu taate laanata almalaa'ika malaa'ikaallee ni abaartii rabbiillee ni abaara san akkas ilaa ganama subitti illee yoo ganama subii kan ta'eefoo wayya
يوكنا ما سبيت تخنتي قرتي وجرفن وما تدبين يوم مال ساعتي أتي ما غفلت قوي أتي بر غفلتيني دللي غفلتي تابعك دوبا yoo garteenna inni irraa achi garagalee inni ni abaaramaan hadiisatti hin dhufne immoo zaalima zaalimni illee khataraa beeka dutili huwa zaalim yoo sirreessuuf fedhefaatti garagaluu ni dandeenye inni yoo gartee sirreessuuf tigee gartee naam sirreessuuf shari'aan ayyamte sirreessuuf yoo isin naashidaa taatee isa cinqitee dura ni gorsa lama dagartee yoo dandeete ko shafshaf godha sadaffaarratti yoo isin akkamatti deebitee duuda irraa achi garagalaadha duuda tanaa alatti immoo ka isin isan cinqin ka isinis waa takka isan amrii isaa ka gootu akkamatti irraa dawarraadhi isin dandeenyu jee yoo achi garagalu taate wawa zaalim odoo isin fedhinnaa qabdu waan bultii manaa khatara irra geessurraa takka akkasi taan immoo maal jedhisa tanuma na fakkaata fenne ayyee tanuma dhumte rabbi haafitu eega waan raawwatan booda eewwa sirri eega gartee wal qunnamtii godhanii haajaa walirraa ba'an booda yoo gamaa gamana fuula deebi'anoo isinirree gabas kunillee gabas anas tanaa kofalchiisee beekta tanaa kofalchiise ifii kofleennallee kofalchiisee na jinka eega gartee walii daamanii haajaa walirraa ba'an fuularra yoo walirraa achi deddeebi'an umaa rakkoon qabu immoo gaafee inni asiitii yoo ta'e kara ijoollee si adeemtoo feette umaa rakkoon hin jiru chuma dura immoo hin didin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ تتنا غافي لما كبا غافين درا أبولتي يافي أبولتي يتكا بيو ما وركنا ولنجراتي ما تيجي نوجنجراتي جتورا غارو هجيك أبدين دلغتي بكانت زكاة الفطر في الرابع مو ما تي ما ترابا سوق بكسيني ملك أبدت غافي لما فاموتو dubartiin islaamaa takka jihaadaaf biyya takka irraa kaatee biyya takka dhaquun akkami jazakallahu khairan deebiidhaaf isin eeggadha dubartiin muslimaa takka tadalagattu gabaabdutti namni zakaatul fitrii nama yeroo jirti ilmoo gartee amma edanu dhalatte guyyaa boru yoo hidhatee edanu isiin dhalatte zakaatul fitrii irraa baati tadalagattu dubartiin dalagattu zakaatul fitrii irraa baafti dhumatte dubbiin akkas talamadaa dubartiin takka gartee jihaadaaf biyya takka irraa biyya takka ni deemti dura dubartii jihaadni irra jiru qabsoo kofoo uffattee qawwee fi keeysee qawwee fannifattee gaara dhaquun hin jiru baaxilullah aslalahu fi shari'atul islaam shari'a islaamaa keessa hin jiru waraanaan eeyna janii jalaan deemamee ta'uu waraanaan eeyna jee gartee achitti waraanni ameerikaa akkasitti amma dubartii hedduu nam meeqaan gartee reeppi godhan waraan faranjuma ameerikaa jechuudha waraanuma ameerikaa isiin dubartii akkasii addunyaa himatan isii qofaa miti ameerikaa qofaa miti biyya cufaa qaba warra keenyaas ni qaban biyya cufaa qaba tanaafuu dubartiin jihaadni isii hajji jihaadu kunna hajji jihaada gartee dubartiin ni jiraannaan jihaadni keeysan hajjii dhaqu jee rasuulli salawaatu rabbi islaam alee kanaa alatti dubartii gartee kofootti kaayanii qawwee fannisiisanii wayya da'iifaa fi miskiintitti mana taa'e jee rabbiin ala gabbaasanii gaara keessa oofan baaxilullah aslalahu hin jiru shari'a islaamaa keessa jihaada jettee olii gaddeemuun hin jiru السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافين قبا يا شيخ غافين كوت سكنادا biyyan jiru kanatti namoonni tokko tokko kophee yookiin caammaadhaan salaatu akkuma ala deemanii dhufaniin masgajaa buufataniituma kopheedhaan salaatu akkami kopheedhaan salaatu ni ta'a namni tokko yoo gartee kophee masirra godhee yeroo takka takka kopheen salaatu ni dandeema shari'a gabaabatti ayyee meeshee egaa waan kophee tun dhufte saandal banaa gubbaa ta'uma godhu gubbaa haquun akkami nuuf ni dandeema durra wal dhaban durra wal dhabaniiti gariin rasuulul islaamii gartee haqee jira masalaatana sheekh maxamed walloon hedduu olii gad oofee imaamul bukhaariin akka gartee sandala kophee keessa kaayee gartee masii godheen kaalsii laalla gubbaarraan gartee kaalsii hojii uffatee gartee masii godhe malee akkanatti gartee sandal banaa gubbaan gartee miila masii godhuun hin jiru. hayyee gaaffiitti aantu ceenu buleeyyan. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama deebi'uu kiyyaanu gaaffiin gabalamata gaaffiin jemaa jirtu dhalaan takka durgummaa malee dhaasuu dandeessi
akkasii biyya keenyatti namni mucaan takka heerumteetti kan sheekaadha fi durummaa hin qabdu mucaan ta'e durummaa hin qabdu jennaan ulaa intalli xiyyaa gaafa dhalattu durummaa hin qabdu jedha namni garaa haadhaa keessa yeroo durummaa hin qabu akkas yoo beektamne gaafanaaf dhiifama. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama deebi'u kiyyaanii gaaffiin gabalamata gaaffii jemaa jetti dhalaan takka durummaa malee dhalatuu dandeessi. Akkasii. Gaaffii ajaa'ibaati. Dubartiin takka dubrummaa malee dhalachuu ni dandeessi. Gizee abbaan gartee intalti ta'e dubrummaa qabdu jaaniin intalti xiyya gizee dhalattuu dubrummaa qabdu jaa. Wamin ajaa'iba abbaa ajaa'ibaati kunillee. Nama sheekaati jette. Mashaqqa ajaa'ibaati kunillee. Malaa galeef. Malaa galeef. Dubartiin takka gartee dubrummaa malee ni dhalatti. Takka. Tokko gartee abbaan akkasitti gartee intalti ta'e dubrummaa qabdu jennaan intalti xiyya durmaanuu dubrummaa qabdu jee maa samiinaaf yaa baala waliin. Takka hin dhageenye. Mee inni yoo marke shufu yaa billaa aleikum laala yoo marke abbaan kun eessatti harkee akkamiin beeka durmaanuu gisee dhalattu dubrummaan qabdu maal jechuutti fedhe abbaan kun hada amrun ajiib wama ajaa'ibaati tun tokkoffaa dubartii wayita dhalattu abbaa dubrummaa qabdi dubrummaa qabdi sigalee dubrummaa qabdi tiima dubrummaa qabdi wayita dhalattu dubrummaa qabdu jechuun waan hin taane tun dubartii wayita dhalattu dubrummaa qabdi yoo gartee amsumaa godhanii yookaan itti dhiisanii dubrummaa ni qabdi didaa tana dubbii. Arruma dhageenye. Tanuma takkaatu hin dhageenye. Ganaallee hin dhageessi waan akkana ijoolleen teenya dubrummaa dhalatte. Warahmatullahi wabarakatuh gaafinti akkana jetti dubartiin takka jechuun ilma diqaalaa deettee ufuma isiiti kama deette kan ufuma isiiti harka isiiti yoo ajjeefte maaltu isirra jira ilma kana hukumaa baasuun isirra jira walumaa galatti waan isirra jiru maali isiniin jechuu barbaade salaam. Dubartiin takka ifumaa gartee diqaalaan deessee jechuudha. Badii dhiira biraatti hojii daleeydee ilmoon tun itti haftee diqaaluma tana deebitee ajjeesuun ammaas laala. Diqaalaan tun wanni isiin balleessite akka hin jirtu. Diqaalaan waan balleessite hin qabdu. Diqaalaan waan balleessite hin qabdu. Kanaafuu diqaalaa ajjeesuun dilii biraati. Dilii biraati. Dhorka shari'aatti. Rabbi si sodaachuu qabdi. Badiirraan badii biraa hojjechuu jechuudha diqaalaa ajjeesuun duraanis zinaa dalaguun dilii gurguddoo irraa lubbuu namaa ajjeesuun ammallee dilii gurguddoo biraatti daranumaa baaf guddisuu jirti diqaalaa waan balleessite hin qabdu haati badii qabdu isiidha. Harama qabaatirraa uffa'eenaa isinin. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafiin qabaa gaafiin kiyyallee akkana jedha. Namni tokko yoo hajjii godhe ulaagota hajjii hunda isaa guutee boodaan yoo raka'aa lamaa hin salaatiin jechuudha. Sababni inni salaata dhabeef yookaan ani oduu hin qabu jedhee itti dhiisee biraa deeme. Yoo salaatuu dhaban raka'aa lamaa maaltu namarra jira. Inni waajibamu sunnaadha. Kanuma gaafachuu barbaade. Gaafii kana yeroo baay'ee deddeebi'ee gaggaafadhee jira naaf hin deebinee jira kan laakeera. Ayyee gaafii teelaalee deebifna irra deebifna ayyee inshaallah. warahmatullahi wabarakatuh gaafiin tiyyaanis sooma qadaa ofirraa qaba sooma jiru sa'aatiin deemee guyyaan gargaaruutti na jalaa dhufe jechuudha anis achi booda sooma kana guyyaan gabaabatee wanta jiru ofirraa dhiise hisaaba silaa itti asara azaananitti magriba azaanuu eegalanii sanumaaf isin gaafadha jedheetiniin ofirraa itti dhiise jechuudha maal qaba yeroo kana soomne yeroo guyyaan gabaabatu kana garummoo hisaaba silaa asiraatti azaananitti magriba azaanaa jiran hin soomamoo hin dhiisaa kan jedhu gaafeenti. Waqtii teenya gizee qadaan sirra jiru silaa daddaftee baasuudha guyyaan gabaabbatee halkan dheeratee ati gizee qadaan sirra jiru qadaa keewsii baase. Wata karakoon jiru. Fajiriin ba'umaa fi aduun dhihuu jiddu deemate maal gooti gaa guyyaa gabaabbatee akkas yeroo garii waggaa dheeratuu barsaa dheertuu fasoomna nangaa aduun dhiitu. Warahmatullahi wabarakatuh barakallahu fikum jazakallahu khairan gaafin qaba gaafin kiya guyyaa joobata azana nama ba azana warri ni keessa salaatu azana duraan salaanmoo azana booda eeggannee azana booda salaanna barakallahu fikum jazakallahu khairan min hadiisa
biyya walda baazana biyyi garii zaa shanfatta zaanti biiti gariin zaa furfaa zaanti biyyi addaa jechuudha immoo irra guddaan biyyaa sa'a jaatti azaana duraa yoo sa'a jaatti azaanan aduu walakka jirti guusan in dandeemu jechuudha salaatuu hin dandeessan dubartii mana jirtan azaana lamadaa irratti gartee salaatuu qabdanii jechuudha akkas gabaabduu hayyee gaaffii itti aantu ceena inshaallah warahmatullahi wabarakatuh gaafiin qabaa gaafiin kiyyallee akkana jedha namni tokko yoo hajjii godhe ulaagota hajjii hunda isaa guutuu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gaafiin qabaa gaafiin kiyya akkas jetti fakkeenya mana biyya arabaa kana keessa tokko warra arabaa kana maqaa isaaniitiin hin waamnu maqaa kabajaatii akkuma ijoollee warraa jedhanii akkasuma jennee waamna bakka kanatti maaltu nurraa eegama maqaa isaaniitti waamnamoo akkuma dur waamnu sanitti waamna maqaa isaanii akkuma ijoolleen isaanii jedhanii jenna maqaa isaaniitti hin waamnu gaafii lammaffaa ammoo fakkeenyaaf nu keeka ni hojjennu keeka jechuudha si'eetii kun suura manamaa kama suura manamaa fakkaatu kan irraa maxxansanii maal godhanii keekanii waan garaagaraa irra hojjetan keeka amma hojjetan kana irratti ni maaltoonni jedha suuraa namaa kana irra maxxansuun akkamiin laalamaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gaafii qabaa gaafiin tiyya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakumullahu khairan hayyooti keenya inshallah gaafiin qabaa gaafiin kun zijjaada salaataa yoo irratti salaatanii achumatti itti dhiisanii shayxaan irratti fincaa'aa jedhu mee kun akkamii akka shari'aatti ni jirti gaafiin lammataa immoo yoo suubiin namatti guyya'ee sa'aatii ka'anii sanatti amma fakkeenyaaf sa'aatii biyya keenya sa'aatii 5 yoo haa ta'u suubiin sa'a kana Waalaikum salaam warahmatullah Tami dubartiin yeroo heydii fi janaabdaa irra dhiqattu osoo wuduun gudiyyoo dhiqatte dhiqamsisiisuun sayyaa man qabu duuni sunnaadha ayyee umaa miti jenshanii dhageessaame boodumarra immoo boodarra udu'atta yoo gartee ka irraanfattu taate jechuudha obboleeyyiin tayyatu waan jettu namni tokko gartee dubartiin siyaayaa takka yookaan dhiiratee sijaajaa irratti salaattee eega salaattee booda yoo itti dhiiftee deemtu taateef shayxaan irra fincaana jaanii dubbiin tun akkamii siyaajaa yoo feete daa 24 haa teessu feetu amata 5 haa teessu shayxaani dhufee irra fincaanu hin jiru wanni akkasiin jirtu takka talamadaa maal jettisme fardi ma qofa salaatamoo sunnaallee itti dabaleen salaataa jechuu barbaadeen subii yoo gartee hirribni siin kutee gizeeti lafaa kaatu kunoo aduun ol baate aqimi salaata lidhikriidha waytuma san kaatee udu'attee sunnaa ta'e rakaa lameen ta subii salaattee subii ta'e rakaa lameen salaatta sirritti sunnaa salaatu qabda dhiisuun qabdu akkas Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh gaafin kiyyaan deebinee gaafadheen ture darbee gaafin kiyya akkana jetti namni soomana baatii amata torbaan dura qadaa qabu qadama san kafalamoo waan dabalata kaffalu ni qaba gaafin kiyya kanuma assalaamu alaikum warahmatullahi amata torba dura qadaa qabaa waan cinatti ida'amoo qaduma san hin kafalatu qaduma san kafalta wanni cina idaatu hin jirtu gabaabdu الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أستاذ غافين كبا غافين تجلين وإقامة في إجابة الراهي إن شاء الله حجاب أكا واجبة إحين بيكا إقام لكون واجبة موسونا يوكا واجبة فكينا فما وروني بياربات الراقلان كون إيرو غلان أفتن إكران uffatanii galanii yoo ji'a tokko lama uffatan ofirraa fuudhan jechuudha sanuun uffatan ka ji'a tokko hin uffanne jira mee uffatanii ofirraa fuudhuun kun hukmiin isii maal fakkaatti baarakallahu fiikum
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافين تيتنا إجامني سلاو واجبا سمي تربا أولي تقرتي ربي سبحانه وتعالى أبوسه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن نقاب الرول دبن علماء الإجاز الرقدان واجبا جان قريل سنة دا زمن فتناتي على كل حال زمن رسولات الله صلوات الله وسلامه عليه دبرتين قرتي فولا بنا ديمتن جرتي هلو جلباب المرأة رتي إمام الألباني نراد بتا سنة رجعاني على كل حال دبرتي يو قرتي أفتي نقاب أفتي دوغا قزي بيدايتي بيتي قرتي في الرادربن أسيت اللي بي أفريقيا أفتني إجابة قدها في نقاب أس قزي بي أمريكا أوروبا أستراليا كندا ودايتي في الرادربتي إلا تكتك تربي رامتا قد إفيو تاتي مالي أكسي دبيني ربي نواقع جلجو راقا بابا وانجل نقوم عليكم ورحمة الله وبركاته. كافين قبا كافين قوتي سكنا يدي dubartiin tokko nyaara gubbaa irratti akka waan dibannee nu barsiistaniitu nyaara jalatti kuulii kullachuun yookiin ija jalatti kuulii kullachuun haraama moo halaala? Gaafiin kun kanuma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuula ijaa kullachuun ni danda'ama. Kuulli ija qaralleedha, nyaarallee guddisa. Kuulli gartee bareedaa jira. Kuula akka biyya arabaa jiru. Kadawaa jira ka ijaafis dawaa. Kuulli ija kullachuun dhiirtiinis dubartiinis ni kullatti. Dhiirtillee ni kullatti. Akkas. Kuulli sunnaadha bareedaadha. Kuulli sunnaa. Dubartoonni ammoo kuullatanii yoo daalacha duraan deddeemtanii sillaaletti ija kuulaa akkana akkasii ja'a. Akkasitti ija dibattanii dura gara gaggaluu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii qabaa gaafiin tiyya akkasitti. Fakkeenyaaf mana biyya arabaa kana keessatti utuu dalaynu warra arabaa kana maqaa isaaniitiin hin waamnu. Maqaa kabajaatii akkuma ijoollee warraa jedhaniin akkasuma jennee waamna. Bakka kanatti maaltu nurraa eegama? Maqaa isaaniitiin waamna moo akkuma dur waamnu sanatti waamna? Maqaa isaanii akkuma ijoolleen isaanii jedhaniin jenna maqaa isaaniitiin waamnu. Gaafii lammaffaa ammoo fakkeenyaaf keeka ni hojjennu. Keeka jechuudha. Si'eetii kun suura manamaa fakkaatu kana irra maxxansanii maal godhanii keekanii waan garaagaraa irra hojjetan. Keeka amma hojjetan kanarratti ni maaltoonni jedhaa suuraa namaa irra maxxansuun akkamiin ilaalamaa? Gabaabduutti biyya arabaa tana gartee warra bira dalaynu kana maqaa kabajaatiin yaamna jettee qiyaami maquma kabajaatiin maquma isaan dasisaan jiru. Maqaa isaaniitiin yaamuu taates maqaa kabajaa taates yaamii umar rakkoon qabu. تلمدا كيكا غرتي كيكا الرسورة نما قولون يا إخواني لا أصل له. هذا عمل اليهود والنصارى وليس هذا أجنبية على الإسلام. إسلام مرة أجنبي كيكا رتي فوتو نما قولني كيكا رتي نما غرتي مرة قولني باطل لا أصل له. انجلون نكنا خرافات أصلي غرتي بدأ وانا جايبها قفدا بدأت لا أصل له. نياتر رتي فوتو غرتي قولني كيكا رتيني قون رفوتو قدون باطل الله عز وجل خرافات دابا ونكنا. هذا هو. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافين تيالك كمانتي أنا يرو وجل كباتي في بياربا كان في أجمال أمورا قدي وأنت كالي وأنا رابيكم قبو كنافو شرطي سالي وأنت كمان قبو مالت نرجع جتشو بربادتي بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. بياربا خنا ويتان دفو umraan godhee waan irraa akkaan itti godhee sin beeku waa takkan beeku godhumaan dhaqee maaltu narra jira wanni sirra jiru ilmii baratteetuma lama tokko godhu aadaa wassalaam karaa gabaabaa akkas baratteetuma lama tokko godhu. Alhamdulillah warakaatu gaaffiin kiyya akkana jedha dubartiin takka ergu salaatu kaatu uffata ka itti salaattu ni qabdi ka jilbaa fakkaatu jechuudha. Isa wudooti dura uffatti moo erga wudoo godhatteeti uffachuu dandeetti kun dubaaf duraanii qabamu akkam leessa lammaffaa ammoo gusheen wudoo godhattu harka isheetti erga harka ishee dhaqattee dafteetuma uffata uffachisuu qabdi yookaan mataa isheetti yookaan rifeensa isheetti bishaan
bishaan haqxee eegasa dafteetuma hijaaba irra kaayachuu qabdi yoo kanan kaayatini sheexanatti seenaa yookaan sheexan ishee tuqaa sirrii miti udoon ishee noon jedhani kuni akkamii ilaalama jazaakumallah khair. osoo waddaan dura hijaaba uffatti moo eega waddaattee uffatti yoo eega mataa haayite booda hijaaba ofirra kaa'u baatte sheexana seena jennee dubbiin tanuu kamidha. Dubartiin takka hijaaba ni uffatti gizee uduwattee rifeensarraa if baaftee ol cinaytee as deebitee hijaaba fiit deebiste hijaaba siif deebiste akkasuma kabiraawo maal jette. Sheexana seena jennee yoo daftee deebisuu baatte. Sheexanni seenuu hin jiru wayye. Akka daftee deeffattuu seenyanii dafituma deeffatu. Dafituma deeffatu akkuma gartee ajnabii sin agarreef. Khabirootiin teenyatti durtuun beektaa uummata kanatti daleessuu keessa mala adda addaa fayyadamanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz gaafin qaba gaafin kiyyallee eeshumeen qaba yookiin obboleetti haadhatiyya. Ishii sunillee haadha ishiitillee anallee naffeetu sababa saniitiin ishiitillee ilma ishiitillee hin dubbadhu. Yeroon biyya jiru. Yeroon itti dubbadhu illee narraa dabdee deemte. Sababa saniitiin ani biyyaa baheen jira. Amma ergan biyyaa bahee kana illee telefoonaan dubbiseen biyya kushee. Namni rahima kutu furunkaa jannataa hin argu jettan. Saniifuu ani amma san wallaalaan hin godhe. Amma itti dubbatuun barbaada kadheen jira ammoo yoon hin biyya jiraadhellee yoon adda kana jiraadhellee kan itti dubbanne kadheen jira kakuusan diigee itti dubbatuun barbaada yoon itti dubbadhe kuffaaraan narra ni jira moo hin jiruun sin hin jedhe. Waan gootuufti teenya maashaallah rahima kee maxxanfachuurra si jira. Rahima kee maxxanfadhu wayillee ergii fi dhiifama jiini kaffaartaa guyyuma sadii soomanta. Aadaawwa. Maashaallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ خيني أنس أستاذ خيني أنوار ما شاء الله تبارك الله ربي سن راجلة غافين كبا غافين كي يكم جا نمني مسلماتكو فكين يفكن دلي دلغو عذاب سينا عذاب سن كيس هنغم تكتا أكمور لدلي كبنين عذاب خيستاني عذاب سن على طول خيستي سمو كيسابا نمني مسلمة غافين تيتا لما فادا منانا دلغو خانا ميجي يوتكو تكاوجين سلانا فكين يف أكما أجرين نمد إيراتي مسجد تديدني تربك أبرتي qabna moo akkami fakkeenyaaf ammaasis mana tokko keessa dhalaan nam torba saddeetii jira yoon kaa salaataan wajji salaannaa jennee walitti hidhanne ajrii hanquma silaa masgida deemanii salaatu dhiirti ga'ee qabdu san qabna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Gaafin kiyya hanqanumaa inshaallah rabbiin yaada muraada isin yaa guutuu fi duniyaa wa fil aakhira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Obboleettiin teenyatu waan jettu namni muslimaa tokko yoo dilii dalagee haram yoo dalagee amma zinaa godhuun mala amma waan namaa wanni godhu bala dilii gurguddoo yoo dalagee gubatee hangam takka tura. Alattuul gartee ibidda yoo seene namni kun ibidda seenee gubatee akka keessaa bahu beekama namni rabbiin tokko jiru kabadii dalage. Badii ibidda keessa ni seene ibidda ni seenaa hangam takka tura hadiisaaf quraanatti waan hanga inni tururraan beeku. Shafaadhaan ni baha. Firdii warra maqeen naqabiyyaa sanii nama godha. Sigalee. Waggaan gas jeetti rabbiin waggaa badii teeffitti aadii laa badii teettichi sin qixaatu suma baasa. Akkas. Hangas jaami'oonni beekamu jiru. Kanaafuu gubattee baati dhiiratee dubartii taate gubateeti bahaa jechuudha. Shafaa rasuulaati illee ni baha. Kanaafuu san akkasii Allahu alam immoo namni gartee laa ilaaha illallah rasuulullaa jiru. Lam ya'mal khayruun qat katakkaa gartee illa toohida malee khayrii takkaan dalagin ibidda seenee gubatee bah keessa dawaamin ta'u san akkas. Nama daa obboleettiin teenya waan jettu nuti gartee akka dhiirtii soaba 27 harkatutti dhiirtii masgida dheeytee yoo jammaan salaata 27 harkatti nuti yoo warri mana salaatu kun ka dalagaa salaannu mana keenya salaannu akkamii barmanni salaanni kee mana salaatutu irraa afdal masjida irra mana irra afdal masjida irra kaati mana salaatu irra sii caala akkuma dhiiraa sanii gartee sadarkaa guddoo qabdaa jechuudha akkas shari'aa sii godhee tanaafuu inni qabda 27 miti gartee kajaa'ibaatti gartee rabbiin subhaanahu wa ta'aala sii kennaa san akkas akka numaa salaatul jamaa waajiba sirratti hin goone shari'aan taa maal jette san angas dubartiin bika takkaa torbamaa ni salaannaannee ni walii hidhannee maal jettee Ajalaa kullaan salaatuma jamaa kana hojii salaatuu isaanii irratti walii jajjabeessanii yookaan suphee kana irraa barbaaddee. Dubartiin bika takkaa yoo jiraatan wal kaasanii bika takkaa hojii salaatuu xiqqochi baatee takka imaama taatee salaachisuu ni dandeessi. Akkas immoo imaamummaa irra waliin lolina malee anaatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii qaba gaafiin kiyyallee wanni jedhu ilmi abbamaa waamamutu gaarii jechuu baranne
mee laakiin haa ta'u garuu ilmi tokko yoo sababaa guddifannaa fa'aatiin ka abbama guddifame saniin ka waamamu taate dilee wayii ka inni qabu hin jira tayyib mee amma misaali yoo ka abbaan kiyya guddifaman taate isaan silaa abbama guddifate saniin ka waamamanii haa ta'u malee obboleeyyan abbaan kiyya walitti guddifamaniin tuni jechuudha abbeerawwan tiyya anaaf ajnabiyyi moomaa inni jechuu barbaadate adeerra yookiin akka ajnabiyyi hin ta'in hin beeka haa ta'u malee kaanuma wayii gidduu hin jirre guddifannama san takkichaaf ka harma luuga wayiillee gidduu hin jirre mee anaaf maa inni maal taati naaf himaa jechuu barbaadate. Dura namni tokko yoo gartee namni biraa isa dhalee namni guddifate kana maqaa nama guddifateetiif yaamamuun dhorka la yajuus mucaalleen yoo akkasi guddatee abbaa isaa ka isa dhale eega bare booda ka guddifatu kana yoo ka isa yaaman taate didu qaba mamnu'a ka guddifatus maqaa isaatiin yaamuun uduu hin beebaayim abbootiin yaamu abbaa isaa ka isa dhaleen yaamanii jechuudha san akkas dhorka shari'atti mamnu'a mucaalleen eega bare booda didu qaba abbichi guddifatelleen maqaa isaatiin yaamuun haraami isarratti la yajuus dhorka abbaatti laffee gartee mucaa kana haadhatti daamee akka inni dhufu sababaa ta'e abbaa sanii yaamuu qabaa jechuudha san akkas talamadaa obboleeyyan abbaa keetii abbeeroowwan kee sababa abbaan kee namni biraa guddisee maqaa nama biraatiin yaamamuun ajnabii mi adeerri kee abbaa waa takka gartee ajnabii onni jaamaan jiru adeerri kee deerumu keetti ayyee gaafiitti aantu ceena. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah gaafin qaba. Gaafin tiyya isa takkaffaa maal seete soomana yeroon kamisaa fi isniina niin soomana rabbina laafisu inshallah. Kamisaa fi isniina kana halkan toorsaa talaata toorsaa waahidaa ati tini addee yeroon ifin gartee rafuu deemu san yoo luluuqadhee qonkos nyaaddee tini addee rafee hidhadhee rafee durii subii salaata qofaaf yoon ka'e rakkoon qabaayee lamaa takkarratti halkanii guyyaa waliin soomanuunis barbaachisaa miti jechuus numaan dhagihee shakkiin godhu jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah gaafin qaba. Gaafin tiyya isa takkaffaa maal seete soomana yeroon kamisaa fi isniina niin soomana rabbina laafisu inshallah. Kamisaa fi isniina kana halkan toorsaa talaata toorsaa waahidaa ati tini addee yeroon ifin gartee rafuu deemu san yoo luluuqadhee qonkos nyaaddee tini addee rafee hidhadhee rafee durii subii salaata qofaaf yoon ka'e rakkoon qabaayee lamaa takkarratti halkanii guyyaa waliin soomanuunis barbaachisaa miti jechuus numaan dhagihee shakkiin godhu jira. Tanaa sadda nu baasaa ustaaza keenya. Gaafiin lammaffaadha salaatulleelii yeroon salaatu guyyaa tokko ziyaadaa godheen salaatu guyyaa tokko rakkaa 7 guyyaa tokko rakkaa 5 guyyaa tokko rakkaa 3 guyyaa tokko rakkaa 9 ati akkasumatti rakkaa ziyaadaa godhee irrisaa salaatu salaatulleelii gaafa garii 7 gaafa garii 9 gaafa garii 10 tokko salaate umara koon qabu san akkas taan immoo tagartee salaat soomana sii kasunnaati isinaaf kamisanii soomana sa'a takkatti nigartee hiraabbadhee rafaadha rafeetiin subiif kaa akkas jechuusiiti isa halkan rafti galgala gartee hiraabbattee sa'a takkatti hiraabbattee gartee rafti sana soomana sunnaadha feetu iraaba malee soomanuu ni dandeessa immoo iraaba nyaatte irra gaarii sunnaa iraabni za'a takkatti iraaba nyaatteeti bikaati raftu iraaba za'a meeqa kaate za'a gartee azaana dura daqiiqaa 15 kaatee hiraabbattee subiitee salaattee rafta lannahu garaagarummaan gartee faslu maa bayna siyaamina wa siyaami alil kitaab akalati suur jedha rasuulullah islaami garaagarummaan soomana keenyaatii fi soomana yahudaa fi nasaaraa hiraaba nyaachuu namni hiraaba odoo nyaanne yoo ka soomanu taate soomanni isaa soomana yahudaatii fi nasaaraa fakkaata tasaharu fa inna fi suhuuri baraka iraabadda iraabuma nyaachuu kana keessatti barakaa jiru akkasii waqtii teenya
رب زيارة ورحمة الله وبركاته إن شاء الله قافين كبا قافين كله بري كان كراها والاتين إرقتون أكملت العلماء إني سلي كان قافتيتون دركله أنا فريا قوتو ولين هرقت بري كان أنكرا باكيتين هرقت يسين اللي هوالات آن هرقت هقو بيا قولي كان سيد درقه إيجي قيلي كان سي باي دان كان قوت على قتي أسيلي والكتا يرقني يتور قتي تعليف كان hanga baankiin jijjiiraaru gad ijoolleen guddifachaa warra abbaa isiidhaa san abbaa isiitii wajjin obboleeyyan waliin jaan deebitee isiillee adeerattiin ijoolleen tun isiif ajnabiyya moo maali waan jiru gaafi ajnabi way armaluuge abbaan ajnabi sabri sabaa jazaakallah ijoolleen gartee abbaan isii wajji guddate akkasimi turin abbaa isii wajji guddate abbuma ijoollee santu abbaa isii guddise malee abbaan ilmaan sanii inni wajji guddate abbaan isii wajji guddate ajnabiisiif ajnabi adeera jechuun hin dandeessu adeera jechuun hin dandeessu ayyaa hedduu galatooma namni gaafii sanatti nu baase sabrii kan jazaakallah caalee akkamitti ilaalamame haraama moo halaala gatii caalee kanaafillee jechuudha kana isiinillee kanaan erga dhunaan jetteen illee dura barii ka'uuf barbaade hukmiin isii akkamitti ilaalama haraama moo halaala ammallee gaafii lammataa hawaalaan walirra maallaqa kan itti gartee biyya teenyatti tagari yoomma qarshii 2,700 ta'e tagari 2,800 kan itti hawaalaan hawaalumaa maallaqa asichi fuudhanii achi kannaaf jechuun tahawil baabul hawaalaa gartee beekamaadha akkasi tagari 2,700 faasii kan itti tagari 2,800 faasii kan itti sana akkas akka hawaalaa garii jechuudha sana hawaalaan maallaqa waa ergachuun umaara kun qabu maallaqa bakkuma si wayyaa sanitti ergatte bakkuma si wayyaatti ergatte dubartiin tokko shamarran hogguu laguun yookaan marsaan ji'a irra jirtu qur'aana qabattee qara'uu hin dandeessi jettan yoo qoraatiin daruuriitti taate darsii qaraa jiraatte jettan harka duwwaan qabatti moo waa harkatti kaa'attee qaraatii jechuu barbaadeeti inni ammallee qur'aana kana waduu malee qara'uun akkamitti ilaalamame kana baruu barbaadeeti inshaa dubartii wayita diinitti jiru yoo gartee sheekootti tafsiira yoo hordoftu taate isiileen hifzii qabaattee sheekni gartee darsii baase kaja'uun taate qabachuu dandeessiyan qabachuu dandeessi kaalsiidhaan harka keessee huccuun qabatti moo akkama qabatti harkuma keetiin qabadhu daruuraa addaruuraatu tubihul maaduuraat rakkoon wanni takka gartee cinqii gartee namni rakkoorraa gartee namni wanta godhuu danda'a tan yoo gartee diinitti hin jiraanne immoo udu'aan yoo qaraate quraana irra bareeda yoo udu'a malee qaraate suma rakkoon qabu akkas hayyee gaafii takka qofaan nu hafee takkitti kana keessummeessine inshaallahu ta'ala nagee walitti dhaammannaa jiraan yoomiyyuu deddeebinee wal garra warahmatullahi wabarakatuh gaafiin qabaa gaafiin kiyyallee akkana jedha namni tokko yoo hajjii godhe ulaagota hajjii hunda isaa guutee boodaan takkitti naannoo fi takkitti asumarra dhiifannaa arra bilbilli kiyya nu dinnaan bilbila sheekhaa irratti erginee jirra sagalee banuu turre sagalee asirratti ergamtee haadhumtuu jeetiin duraan ka'ee gaafii tanatti yaadnee turre tiyyarraa haqamtee jirti bilbila sheekhaa irraa nu ta'isu inshaallaatti deebinaa guyyaa dhufnu yoo rabbiin keenya nuuf fedhe gaa yoomiyyuu deddeebinee walgarraa obboleeyyan keenya turtii hanga wajjin goone kana keessatti waan rabbiin keenya nu laaffisee wajjin laallee wal barsiifannee inni abdiidha qabna inshaallahu ta'aalaa gaafiin teessan darzanaan nu bira jirti hin dhiyaattu gaafiin obboleeyyan keenya ka dubartoota gaafii 126 akkasii toofee jira na biratti akkasumas tajammaata dhiiraalleen kaleessa hanga tokko irraa laalle malee hedduu hafee jira yoo rabbiin fedhe ammas sagantaa dhuftu keessatti wal keessallee goonee laallu ati hanga rabbi nu laaffise irraa ijibbaatanii goona numa turti malee hundinuu ni dhumti warreen gaafiin teessan nu biratti haftes nu nifatina nutti simuufatina isiniin jenna nuti hanga rabbiin nu laaffisetti gaafii gaggabaabduu taate hunda deebisuuf yaalii numa goona walaakin dheertuu kuma isiniin jenne booda ansina inshaallahu ta'ala rabbiin waa hundaafuu warra baratee wal barsiifatu warra waan baratee fi ta'an dhageettis hojjetu rabbi nu haa taasisu hunda keenya ukaatibaa teenya rabbi nu haa bareechuu warra hanga jiruutiin kanaaf carraaqu rabbi nu haa taasisu isiniin jecha inshaallah jiraannu deebinee walgarraa hanga walgarrutti nagaa fi tika rabbi keessa bakka jirtanii nu jiraadha hamtuu fi hattuu rabbi isin irraa qabu jecha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh